Maashaa Allah akkaataa shiimoo yookiin shiimoo qamadii itti hojjetamu haala salphaa fi karaa salphaa taheen oyiteetti jechuudha. Aadaa fi duudhaa ofii eeggatee. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama jira jirtu haa nyaannu haa dhuynu amantiif kutaan osoo waliin qoodiin kan kaabaa kan kibbaa. Akkuma argitan kana jechuudha har'a shiimoo hojjechuudha. Shiimoon sirritti erga findiganii illee baay'ee jechuun ajaa'iba raajiidha. Asitti ammoo tuyyuu koboota yookiin ammoo kosii kasala odoo hin tahini qoraaniin waliin makeeti. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya maasha Allah laayik illee akkasuma ammoo sheerii illee hiriyoota keessanii godha. Namootiin oolmaa addaa jaalattan yookiin viidiyoo kana jaalattanii fi gammaddan tartiiba yookiin akkaataa shiimoo qamadii itti hojjetamu isin agarsiisa. Isinillee ni beeytan isin yaadachiisa. Akkuma argitan qamadii soradhee yookiin ammoo tuyyuu keessaa qulqulleeffachuu jira. Wayis qabaatee qabaachuu baatee guuraa keessaa guurree qulqulleeffachuu fi yookiin ammoo keessaa wanta jiru hunda isaa dhagaa ta'uu danda'a, biyyee ta'uu danda'a. Garuu qamadiin kiyya waan tokkollee hin qabu makiinan kahaamamuudha. Erga keessaa qulqulleessee galabaa yoo ta'e malee ka makiinan itti hambisee isinin jechuu barbaada. Makiinarraa makiinan naqama. Erga keessaa qulqulleessee geessee jedhee akkuma argitan kana saafaa natsaa guddatti naqadhee bishaan itti godhee amma mooyyee fi muka mooyyee kiyya dhiqataa jira. Meeqa keessantu yaadata ittiin bohaaraa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namni aadaa duudhaa yookiin ammoo aayyoo teessan jiruu keenya durii isaa yaadattanii jettan laayik odoon godhin koomantii osoo barreessi yaada bareedaa hin dabrinaa isinin jedha. Qamadii kiyya miicaa jira asii fooliin qamadii dhugaa rabbi dubbachuuf yeroo miicitanii akkamiin namatti urgaayaa miti akkamiin namatti tola nama urgaayaa erga dhiqee geessee haalaan margitan kanaan jechuudha. Saffaayaa yookiin ammoo tuyyuu ka bishaan gadhiin biibuun naqee achittillee jaarkaanii keessaa bishaan irra lulla'aa isinin jedha. Haalaan margaa jirtan kanaanii maasha Allah tabaarakallah. Booda sanii ammoo tuyyuu qamadii kiyya haaluma kanaan irra deddeebi'ee hagamooyyee silaanaa ga'utti jecha dhiifama asii iimoon na jeeqaa jira. Iimoo kanaaf jibba. Kuno laala baay'ee nama jeeqaa dhugaa rabbii dubbachuu fi achi booda midhaan kiyyatuma bismillah maasha Allah tabaarakallah maasha Allah wallahi raa'iya. Hedduu jechuudha anuu viidiyoo kee kana yeroo irratti sagalee qabu natti tolee jechuudha. Nashaaxa inumaayyuu kan yeroo midhaan kana viidiyoo kana hojjechuuf ka'ee caala natti tole. Gadi meeffadhee gadi midhaan kiyya findigataa jira. Mee naannoo keessanitti midhaan tumuu yookiin findiguun maal jedhama? Asitti afaan kiyya yookiin ammoo naannoo ani itti dhaladhee itti guddadhe godina Arsii lixaa keessaallee hundi isaatuyyuu godinuma Arsiitu tahee loqodni naannoo lafaatiin jechuudha. Gadabii, Baalee, Laangannoo, Diidaa bakka jechuun hundi isaa lafa qabaa miti hundi isaatuyyuu xiqqoo loqodni isaa garagara. Kanaafuu Arsis taatanii guutuu Oromoo namni Itoophiyaa keessa teettanii afaan garagaraatiin malee akkanumatti hojjetama. Haga humni xiyyaana dandeette tume ka garuu akka uumatitti hitumullee yoo baadhe gaf godhee jira. Akkuma argitan jalatti ni hafaa midhaan tumanii yoo jedhan akkuma baratame ni hafa jechuudha jalatti. Erga jalatti hafee jedhee ammoo tuyyuu itti deebi'ee midhaan biraatti dabalee tume findige jechuudha. Tumen jedhamu findige jedhama malee tumen jedhama. Anuu dogoggoreen of golcha. Booddee sanii mooyyee kiyyachi kaayadhee midhaan lafa jike lafaa guuradhee ammootu hubadhaa asirratti erga findignee geessinee dirqama amma ammootu yoo asirratti eelee guddaadha ka uffatatti miicamu qofa ku waan ta'eef natsaadha ka hiqaan itti dhiqamu dhiqee ka'ee jechuudha. Booddee sanii ammootu yoo irra afi xiqqoo aduun dhahuu qabdi maaliif hafarsamuuf jecha addaan ba'uuf jecha hagasii midhaan hin jiga kaa beekamaadha yeroo midhaan findagan tahee yeroo midhaan hafarsan tahee midhaan nama jalaa jigaa guuradhee yoo inni xiqqoo xafafnaa jedhe akkana daqiiqaa 40 booda hafarsaa jira. Haasitti kana dhibee jedhe yaa Allah dhugaa dubbachuu fi anillee dura hojjedheen beeku shiimoo garuu nyaadhee beekaa afutti yeroo hunda hojjetanii beekanii. Haa ta'u malee ibidda jala kaayee beekaa bishaan itti dabalee beekaa garuu takka jedhee jalqabaaf hojjechuun kiyya har'a dhiquuf jechuudha. Shiimoo kana qamadii kana ufii dhiinee findiinemi ammallee dhiquu porososiin isaa yookiin ammoo tuyyuu mishaara hedduu qaba. Sirritti dhiina akka shiimoon keenya nu addaatee nu bareedu yoo barbaadan sirritti dhiitanii adaduma dhiitaniin hansaraan irra bahe. Adaduma dhiitaniin hansaraan barka findiidan haga feetan yoo findiidanillee reedanii sirri sukkuumtanii miiccitanii jechuudha qamadii kana. Asitti hubadhaa shiimoon qamadii qofaan odoo hin tahinii ispeeshaalillee hin jira jechuudha. Mushakkala shiimoo qamadii baaqilaa boqqolloo
boloqqee kanneen illee waliin maynee hojjechuu ni dandeenya. Boqqolloo fi qamadii qofalleen hojjechuu ni dandeenya. Baaqilaa fi qamadii qofalleen hojjechuu ni dandeenya. Akkasuma immoo boloqqee fi qamadii qofalleen hojjechuu ni dandeenya. Filannoo abbaati. Garuu kan qamadii kuni waan findigamuuf yookiin ifaajee hedduu mishoora hedduu qabuuf akkasuma immoo buhaartii qilleensaa akka isinitti gammaddanii fi akkasuma akka haalan isinitti tolu waan beekuuf jecha ka qamadii kana qofa isiniin godhe. Ammallee mi'aaf qamadiin adda isiiti qallaalii kana mi'ooftu. Aadaa Harargee keessatti shiimoon baay'ee bakka guddaa fi cidhaa fi qophii adda addaa hedduu irratti kan qophaa'udha. Garuu aadaa kam keessattuu ni jira. Aadaa Shawaallee, aadaa Arsiillee jechuudha. Nu hundi keenya ni beekna Oromoo taane. Sobuun ammootu wal sobuu fakkaatti isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Akkuma argitanii kobootaa fi yookiin kosiin erga Allah akkam jirti har'a zeddi maashaallah sin jedhee jira. Erga qopheeffadhee jedhee oyiteetiyaa ibiddarra kaayadhee asitti si sobuu hin barbaadu. Oyiteen tuni lammaffaa ibiddarra waan kaayamaa jirtuuf anumaaf jedhanii warreen akka kennanii bishaan gara biraatti danfisee itti naqaa isin sobuu hin barbaadu. Garuu bishaanuma qorraa itti naqanii erga bishaan sun danfee jedhee qamadii mi'eef miicine san saffaayan nayin isanii itti naqatanii jechuudha. Garuu ani oyiteenti waan haaraya taateef bishaan qorraa hin dandeettu waan taheefi gara biraatti sirritti bishaan danfisee dhugaa jirtu isinitti hima. Viidiyoo kana keessatti soballee viidiyoo kam keessattuu waan hin barbaanneef keessattuu oolmaa irra jechuudha. Erga bishaan danfee jedhee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akka argaa jirtan kana bishaan sirritti danfee jedhee ibiddinatti arrabni ibiddaa baay'ee na gube. Haa ta'u garuu mooyadha itti naqee jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asii garuu yeroo ibiddi na gubisanii narraa fuudhee namni itti na geessee jira dhugaa dubbachuu fi waan takka illee isin sobu achitti anumatu hojjetee ifaajee dadhabee viidiyoo kanarratti jechuudha. Viidiyoo kalee fi har'aa kanarratti oolmaan kiyya hedduu jechuudha. Galgala iraata nyaachuu dadhabe, ashaa nyaachuu dadhabe jechuudha dadhabbiirra. Kanaaf bilchaachuu jira. Shiimoon oyiteen waan ol danfuuf malee sooqidda keenya itti godhannee sooqiddatti baay'isina haga jechuun mana keessa nagaa jettan itti gootanii eedan jechuudha akka inni bilchaatu. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waan hunda caalaa jechuudha. Oyiteen tun waan haaraa taate oyiteen hunda danfa taateen harka ol danfa oolte akkasi bira taa'ee cilfaan hoomacha san itti deebisaa oolee harki martiin irraa citee isiniin jedha. Kanaaf dadhabbii kiyya kana laayikiidhaan galmaan ga'uu qabdanii amma gara walakkaatti geenne jira. Gara xumuraa odoon tahin shiimoon kun gara walakkaatitti. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma baratame aadaa duriititti barbadaa yookiin midijjaa biratti yeroo shiimoon affeelamu oyiteenis tahee distii faaratiin ta'uu danda'a, distii sibiilatiin hadiidan ni danda'ama. Ani garuu akka viidiyoo isin gammaddaniif akka itti bohaartaniif kun dhiyaataa jira bilchaachuuf akkuma argaa jirtan kana ibidda makarajiidhaan cinaa kaayatanii yoo nama jalaa dhumate itti naqataa akkasitti haga inni bilchaatu eeganii erga bilchaatee dhumate amma sa'aatiin kun dhugaa dubbachuuf sa'aatii 12 fi daqiiqaa gara 40ti. Aduun dhihee bakka wanni martuyyuu jechuudha yookiin ammoo sa'aatii 6 fi daqiiqaa 40 sa'a tokko ta'uuf deemaa jira jechuudha. Asirraa ganaa deemee karaa dheeraa mana gala. Garuu ammoo yeroo deemtu sanii viidiyoo kan keemee dhugaa rabbi nutti mijattan viidiyoo waraabee jira. Koomantii jalatti ilaalee yoo isin jaalattanii jettan isin agarsiisuu heda. Asitti naqee jechuu ufumaa nyaattaa ufumaa harattaa naan jedhina maashaallah naan jedha in jaaladha o'adha. Garuu ammoo tuyyuu jechuudha. Haguma asitti manka lama viidiyoo kana afoon nyaadhe malee hin nyaanne jechuudha dhugaa rabbi dubbachuufi. Garuu waan nyaadhee fixuuf se'ee ture walaakin haguma amma viidiyoo afotti viidiyoof jecha nyaadhe kana maashaallah tabaarakallah akkana fakkaata waan halkan ta'eef malee odoo sa'aatiin silaa guyyaa tahe shiimoon kun adii bareeda isaati halkan waan ta'eef osoo baaqilaallee qabaatee hin bareeda hundaafuyyuu jechuudha. Sunnis tahee kanas tahee hundaa hojjedhe laayikii gochuudhaan sheer warri haaraya taatan sabiskiraayib olaa bulaa galatoomaa ulfu.